doktori immoo miidiyaa irratti wal bartee isii dura jaallattee irraa maraatte sana jaallatte irra xiyyaaqee heenu. Dhugaa dubbachuuf deebiin qabu kun. Eenyuun irra jaallatte eenyuun irra jaallatte walqixa jaallatte yookaan walqixuma hin jaalla jedhika. Namni siidhaan qixxaasu jiraachuun barraayyuu asiinu. Dhugaa dubbachuuf laa ni muudha. Kalas dhiisi bas nan baay'ee wallahi miliqeen naan alla nan deebi. Eenyuun irra jaallattaadha bar eenyuun irra jaallattaadha bar. No. Maal akkamina itti saalfattaa doktori ittiin saalfattaa. Waa tokko ittiin saalfadhu. Maaliif hin himtu eenyuun irra jaallattare. Wando ilaal miira namaa eeguun an beekanaa. Waan hin jaallanne miira neega jettee nama sossobdaare. Way. Fakkeenya tokkoon sii kaas. Fakkeenyaaf atammoo yoo fakkeenyaaf seenaa jaallataa irratti dhiiftee nama tokko jaallatte. Sababa har'a seenaa jaallataa hin jirreefi seenaa siirran jaalladhu minaan hin gaafa jettu sheemiidha. Isiifis gaarii miti isiifis. Hakanima seenaa jaalladha taanaan inni sana seenaa sirriittan jaalladha siin na dhiisee amma jaalala biraa eegaleera jedheen haqa himan wanta rakkoo fiduun qabu kun. Yoo taqa himte ani takkaan hima. Musliimaa moo seenaa irra jaallatta? Haqa nama si gaafadhe kana himi ka isan bar isan si gaafadhe himis jedhe bar. No. Achi godhi. Musliimaa moo seenaa irra jaallata? Gaafa kana ani achuma hin hima wallahi. Warra macaafa qulqulluu quraana wal irratti qabade dura kana goona sana yaadadhe beektu. Warra macaafaa fi quraana wal irratti qabadu. Ii garan ta'u eega si gaafa kana naa deebise nu jalaa waliin dhufan jechuudha. Sana osoo hin taane waan si gaafa ammaa naa deebise. Ani gaaffii kana maafan keessaa hambisee si gaafachuu dhiise beektaa'u. Utuu koomintiin baay'een na jalatti barreeffamu. Utuu wanti baay'een dubbatamu. Hayyee miira seenaas. Asii deebisuu qophiidha dhaga'i. Asii deebisuu qophiidha. Qoy ka dhaga'i ka waan si gaafu dhaga'i ka. Ati biqiltuu moo isheerraa maraatte sana maannu doktor biiftuu moo isheerraa maraatte sana irra jaallatta? Kee beekaale gaaffiin kee tafe bar kee xumurree kaana. Isa eegasi laa gaafa dhufee dhufee kee midhaan jedha argitanii. Wallahi billahi kee xumurree. Kee midhaan jedha. Isa eegasi laa gaafa deebisee kee. Miira jala lamaanuu tuqamne kan gaaffii kana beekaara darbe. Ati koo gaaffii nama gaafatamuu qabuuf gaafatamuu hin qabne bar nama gaafatta bar. Eenyu bar kun eenyuun irra jaallattaadha. Eenyuun irra jaallatta. Si gaafachuu dadhabe miti akkan si gaafadhaa tun beekta garuu. Eenyuun irra jaallatta eenyuun irra jaallatta. Eenyuun hin jaalladha beektaa. Baala inni moo ati inni himtaate kan irra jaallattu. Rakkoo akka dubbiin natti jabaatetti naan miliqannee bar. Wallahi himiidha bar. No. Wallahi ni natti ergatan deebisanii. Wallahi nan ba'a malee ni dubbii kana ni mo'abatan. Maaliif ani himne beektu? Naman kaleessa jaalladhe irra jaallataan jiru jedhee maqaa isaa jechuun yeroo sanatti kaleessa waan hin jaalladheef waan hin kabajee fi akkuma irra jaallataa jirutti maqaa isaa eeguun dirqama koo gara noormaalii namaatti yoon deebi'e. Namummaadha kun isinii galee. Kanaaf eenyuun irra jaallatte otoo hin taane akkamitti akka jaallattu yoo seenaa jaalala keenyaa nu gaafate tarii nan dubbadha. Garuu sii kanan dubbadhu maaliif kaleessi koo siidhaan ture waan ta'eef har'a tarii isiin na jaallachuu dhabde ani jaallachuu dhabus seenaan jaalalaa nagaroon jaalalaa nu keessa jira. Akkasii bar seenaan jaalalaa nagaroon jaalalaa nu keessa jira. Haga feete yoo na jibbites sababa kaleessaatiif jecha sababa siinarra naa wajjin hin jirreef jecha soba sirraan kaa'u kaleessa sirriittan jaalladha. Sirriitti kabajaan ture sirriittan jaalladha. Isiidha jecha waan baay'ee ta'eera. Walumaa gala jaalalli si mi'aa ture isinis nama kabajaa turte nama jaallataa turte namuma jaallatan turte ammallee jiraattu wallahi billahi gara fedheen iyyuu jiraattu. Kanaafuu deebii akkanaa deebisuun anaafis miira namaatiifis wanta hundaafuu gaariin ta'u. Seenaafis seeraanis gaariin ta'u. Isinii galee didanii natti ergataa nan seena garuu irra deebi'anii na gaafatu taanaan laayibuu marraan ba'a. Baik, jualan.
لا إله إلا الله دكتور نياتم تبر دكتور نياتم تبر لا أبا بودا كده بقى نوبي كنتو ديولتن تيجي كده وتوني تيجي كده من وتوني تيجي كده من ديبيو كنتين انتو كما قوي دكتور بيكلتو دابي دابي سيني تيجي من أوريد سيني رين وراتان كم براجنا جنارا إذا نسيلا واقع فنّي قافي سنة ديبسو بقى لا يبين رابع نمني لا يبين رابع قافي بقى تي مال قافتن سبير إنا من تو سيوما برتي قافنا فني إنا من تو فني بس إندي بكام مني ليش يا مرة ديبي جنين دكتور إيش دعوة أنت ديبي نما ترى مرات سناني نما ترى مرات سناني ملا نما ترى مرات سناني ملا سيني كنتو سيني سنتا مالي دا هاي إيش سين ترجم مونا مني مال تطورين تنيم كأنتو كما كوي كا إيمو كنا تا إيمو مونوف تا كوي كا مريا تشيم ناي وان فريات لا شيء بر وما فريات يجولي ماي تاب سكرين غوتانو جايز أبا فريات جنا جنو ركير ركاسة جنا جنو ميتي برو تو جنا جني ما غرانا ما نياتا ما وادا nama سين si nama biiftuu caaluun qaba jechuu caala maaltu nama gaddisiisa maal مي والله يا كجيجي jechuun kaayyoon jennoon isaa nama irraa maraate qaba jechuun sirraa waan hin maraannee fi nama irraa maraadheen qaba jechuunii fi biqiltuu nan jaalla jechuun gargarii bar biqiltuu malee nama irraa maraadheen qaba jechuun siyaasa biraati jechuudha sii galee الرامراتو كمان ركو كابو لم نكون مجالته nama si jaallatu qaba akkas taanaan rakkoon qabu analleen haa ta'u rakkoon qabu haa jaallatu haati ufiitu utuu si kanaafanoo si haatumti nama dhalteeyyuu ilma ofii qixan jaallattu waan ta'eef haa jaallatu rakkoon hin jiru abshir jedhiin abshir ishi qorata sitti naga'amee abbaa feete jaalladhu utuu si bira taa'e jecha ni jedhe kan argite barate tiiktookii kee gubdaa rakkoon hin jiru anaa fi mi'ammati ka dhiphattee ganaasaa argu tiifi miti jaalallee isaa siin hidhoo seerraa maraate sanaafan haa jaallatu rakkoon qabu egaa ati jiruu isaa keessaa ba'uun kee dirqamaa jechuudha jaallatu taanaan qarmaa waan argite dubbattee kaateetiin liiviirra viidiyoon jammar waraabamee dhufaa bara waraabamee bar si ergani yeroo sadii miliqe gaaffii gaafannee nutti mee yeroo sadii milinnaa sadii deebisee bar si maaltu akkasitti si dhimmamsiise akka inni nama dhossee miidhen arge ka nama miidhamaa sana amma nan baata boolla qoteen baata nama eenyu namni miidhame sun nama sanii yaadaarta mootamma anaa yaadaarta atamma saangee akka atakkate amma nama sanaan geenye nu badhe tokko isaaf aadi rakkoon qabu yoo nama sa dhibba keessaa dhibba jaalate ana shantamlee na jaalate nagaa isiidhaan amma raadhe jedhe si shantama maalii kudhanuu dhabdee waati rakkoon ta'u yoo 00 le na jaalate adaduma bulee ooluun haaluma amala kiyya laalee itti dabalaa deema rakkoon qabu abbaa fedhe haa jaallatu bay jiruu isaa keessaa baqa eegabbaa fedhe isaa jaallatu ta'e keessaa bay farda kee jiruu kiyyaaf jiruu isaa namatu nu jiraata moo hin ba'u eessa ba'a qara seenna waan ta'eef hin ba'u waay habiibi si miti faamilii maan keenyaa nu baasuu hin danda'u amma girrisaa dhufe haaromsaa laata bay keessaa yaa rabbi reeki ay amma faateen tokko waa'ee zikrii jettu ree jalatti subhaanallaa subhaanallaa waa'ee jettu masgiida seetan jedheetti seeni namni na baasuu hin danda'u tiin ta'u ila naaf ta'eera ijool ila an dhaggeeffadhaan an xiinxala dhugaan xiinxalan ani dhugaan xiinxala dhugaa biqiltuun habiibi ati jireenya kan kee irratti xiinxalli malee jireenya namaa keessatti hin xiinxalliin kakalaas ananaaf eenyus hin jedhe akka isaaf hin taane keessi isaa malee nama biraa qabate isaaf hin taane utuu ati isaa taate nama biraan barbaadu garaa isaa baqaqsitee argite